Attam jirtu fayyaa keessanii ijoollee Oromoo fayyaa keessanii maanguddoo Oromoo dargaggoo Oromoo nagaadhaa fayyaa keessanii har'a kan hin dhufee fi yeroo dheeraa isin jalaan fudhadhu haala biyya keenya keessa deemaa jiru kana haala amma Oromiyaan keessa jiru kana ilaalchisee waan tokko jechuudhaaf hin dhufe. Har'a Oromiyaanii biyya sana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti baay'ee dhiigaa jirti. Baay'ee namni dhumataa jira, namni du'aa jira. Kanatu mul'ata. Kun immoo itti yaadamee haa ta'u jedhamee waan godhameedha. Waan haaraa miti jechuudha. Waan itti yaadamee wanta wallaalumarraa kan ka'ee osoo hin beekini wanta ta'e mini waan tole jedhanii waan hojjetanii. Isa duwwaa immoo miti. Isa duwwaa immoo miti. Har'a maaltu deemaa jira biyya sana keessatti? Diinni keenya maal gochaa jiru? Nuyi maal gochaa jirra? Kana warri dhageessanii dhageenya jedhaatii naa ergaa warri dhageeyaa jirtan dhagaa jirtu mee yoo thumbs up gootanii hin dhageessu jechuudha. Kanaafi isan ilaalaati. Maaliif hin dhagaamu naan jedhu tekstii tokko naa erganii hin dhagaamu jedhu yoo agartaniitu ta'e thumbs up yoo na gootanii yoon argadhee ittan fufaa jechuu kooti. Hin dhagaama. Hin dhagaama ta'e dafaatii hin dhagaama naan jedha. Yeroo balleessuun barbaadu. Darajee dhagaama darajee hin dhagaama moo hin dhagaamu wanti kun? Kana baruun barbaade itti fufuu dura kanaafani isinirraa waawwachuu barbaade. Isa duwwaa moo miti? Okay, tole. Galatooma hin dhagaama. Har'a waan hin dubbachuuf dhufe jalqaba irratti waan ani isinii ibsu barbaadu jira. Waa'ee boordii filannoo isa jedhu kana boordiin filannoo kun maayini? Eenyutu organize godhe? Eenyutu geggeessa? Boordii filannoo kana kan organize godhe akkuma beektanii Abiyyi OPDOtu organize godhe kan geggeessu immoo Burtukaan Miidhagsaati. Burtukaan Miidhagsaa kun Qinijjiitiin turte isa booddee amma gaa warri biraanuu harkaa fudhatanii warra kan geggeessaa jiru warra Gimboot Sabaatiiti jechuudha. Kun waan haalamu miti waan Oromoo hundumtuu beekudha. Gimboot Sabaatiitu geggeessaa. Warri kuni harka lafa jalaatiin walii isaanii gargaaranii walii isaaniitiif faqaada baasuu waan tokko hojjetaa turanii. Har'a Gimboot Sabaatiitu eeyyama filannoodhaa ABO'dhaaf kennee jedhame. Gimboot Sabaatiitu kenneefi mootummaas miti Gimboot Sabaatiitu kenneefi Gimboot Sabaatiitu kenneefis Gimboot Sabaatii kuni eeyyeegaa filannootti seentuu jedhame. Dhugaa dubbachuudhaaf filannoon kun ta'eef dhiisee isaayyuu namni beeku hin jiru. Tokko. Lammataa eessatti filamu? Filannoo kana biyyi Oromiyaan akka jirutti lolarra jira, duula guddaarra jira, dhumaa jira, du'aatiitu jira, qalamaa jira ilmaan Oromoo. Eessattiyyuu filamu. Yeroon kana taa'ee ilaalu namoonni tokko waa'ee waraqaa eeyyama filannoo kana keessa seenuu kana baay'ee guddaa godhanii fuudhanii footoo kaasanii ittiin addunyaa kana raasaa jiru. Yeroon kana ilaalu baay'ee salphina guddaatu natti dhaga'ame. Ofittan qaanfadhe. Ofuma kootiyyuu nan qaane. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa diinarraa eeyyama ergachuun salphina isa tokko. Salphinni inni lammaffaan yeroo har'a ijoolleen Oromoo akka sareetti ganda keessa deemtee ari'atamtee qalamtutti. Yeroo waldiyaa keessatti wanti hafe hafu ijoolleen gadi ari'amtee ajjeefamtee reeffi isaanii manatti adeemaa jirutti. Yeroo ijoolleen Oromoodhaa alatti marfamtee nyaata dhoowwatamtee lafa rafiitaa dhabdee
alatti bokkaan itti roobaa beela keessatti wayyaa ishee osoo hin geeddaratiin alatti akkasittiin aduudhaaf halkan akkasittiin marfamtee yeroo jirtutti. Gaaffii gugurdaan akkasii osoo deemaa jirutti haati Oromoo mar'umaa ishee marattee ijoollee ishee yeroo awwaalaa jirtutti. Yeroo kun gaaffii guddaa ta'ee jirutti filannoodhaaf filannoodhaaf deemna jechuun maaltu isinitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Maaltu namatti dhaga'ama? Kun embarrassmentii qaanii hammamiiti? Faqaada fudhachuu isaanii dura namni dhaabatu jiru. Garuu faqaada kana fudhanne jedhanii afarsuu dura faqaada kana fudhanneerra no problem. It's not a big deal. Guddaa miti. Garuu ilmaan Oromoo guyyaadhaa guyyaatti warra dhumaa jiru. Waboo daggala keessatti dhumaa jiru, lolaa jiru, kufaa jiru, kuffisaa jiru. Ilmaan Oromoo awwaalamaa jiran. Karaan cufamee lolli deemaa jiru. Meesii guddaa sana keessa deemaa jira ilmi Oromoodha. Dhalli Oromoo. Har'a yeroo kun ta'aa jirutti hogganoota warri jedhamanii wordii tokko gadi ba'anii osoo hin dubbatin. Waa tokko utuu hin jedhin. Waraqaa ilmaan Habashaarraa arganni jedhanii akkasitti mirmirsuuni ani Oromoo ta'uu kootan qaana dhugaa dubbachuudhaaf. Kana dhoosuudhumatu namarra tureeyyu. Kuni mootummaa OPDO indirectly suduuda utuu hin ta'in at suduuda isa jedhu indirectly mootummaa OPDO fi gumaacha guddaadha kun. Kennaa guddaa maaliif beektu? Yeroo nuyi kana gadi baanee mirmirsinu ummati inni boo'aa jiru. Inni reeffa awwaalaa jiru. Saanduqa lafa kaa'e qaame waan gaarii dhufaa jira. Agonii isaa sanallee peenii isaallee osoo hin fixatin garaa isaa keessa. Osoo ha jedhee gumaa koon baafadha jedhee gumaa isaa hin baafatin. Kuni gowwomsaa OPDO'ni yeroo eeggattee yeroo isaa kanatti ho'aa jettee yeroo isin gad darbattu kana fuudhanii biilee gochuuni maali kun gudii? Maali qaaniin hamma kana gabu? Maali salphinni? Kan isaan warri biyya keessa ajajamaniiti. Kana jedhaati gadi ba'aa bilic godhaa, gaazexaa irratti dubbadhaa, reediyoo irratti dubbadhaa, viidiyoo TV irratti dubbadhaa jedhaniiti. Qawwee funyaa isaaniitti qabanii haasofsiisu. Kan warra ala kanaa dibbee rukutuuti. Yeroo hundumaa maaliif dibbee rukuta beektaa? Rifimii sana duukaa deemuudhaaf. Ulee dibbee itti rukutan kan biraa itti dabalatu yeroo hundumaa dibbee guddisanii sagalee faaggaa guddisanii afuufuudhaanii ummati Oromoo akka inni afaan faajja'u. Ummati Oromoo wal'aansoo isaarratti akka hin xiyyeeffanne. Ummati Oromoo wal ga'ee makiinaallee kontiraata fuudhee dhaqee Walloo keessaa, Goojjaam keessaa, Gondor keessaa ijoollee akkasitti dhumaa jirtu, maamula akkasitti dhumaa jirtu akka inni hin deeffannee fi afaan faajjii uumuudhaaf. Yookiin ofee gammachuu gammadan garuu gadi ba'anii ilaa jiranaa kana nuu kennaniiru garuu meeqa aatii dhannee finnee dhufna ijoollee. Meeqa horii walitti buusaa baasii fudhannee deemna dhannee ijoollee keenya gurra. Ijoolleen kun achitti kan dhumaa jiran ilmaan saree miti. Buchullaa saree miti. Dhala namaati. Ijoollee kana godhatanii ilmaan keenya gaaf tokko iddoo tokko nuu geessi jedhee Oromoon haati Oromoo abbaan Oromoo kana kunuunsee guddisee iddoo tokko nuu ga'u jedhaniitu biyya ambaatti ergan. Maali waan akkasii kun? Maal akkas nama gaddisiisa kun? Maali wanti akkasii kun? Amma kanarraa maaltu itti aana? Kanatti wanti aanu maali? Ishee kanan isinii tuttuquu barbaade. Kana dhaquu koo dura
warri baga gammaddan baga maaloo jettan kun ni qaanfadhaa. Cool down qaanfadhaa xiqqoo saalfadhaame. Obboleessa keessanitti dhiigi dhangala'aa jira. Obboleessa keessanii waan tokko hin goone political organization achi keessa jiran. Obboleessa kee isa dhaqee Walloo keessatti du'e waan tokko hin goone. Isa Gondar keessatti akkasitti qalame waan tokko hin goone. Gojaam keessatti isa qalamaa jiru waan tokko hin goone. Please slow down. Qaana'aamee xiqqoo namni maal nuun jedha isa waan bor itti qaanoftanii hojjetina. Bor filannoon hin jiru. Bor filannoo kaardii sana sirkaa fuuteetu si dhiittee si ariiti achi keessaa. Sanafaa gara fuulduraatti antisipeetii gochuu kana fuulduratti ilaaluu danda'u. Malee waanuma har'aa namni saba qalbii xelxeba gadi sitti darbate akka sareedhaa utaaltee iyyuu hin barbaachisu. Watch out. Kana kanin jechuu barbaadu. Kan biraan egaa amma dibbee kana warri rukutan eenyu fa'i? Maaltu ittaana? Kanattaanii maaltu dhufa? Isheen isin ibsu barbaadu. Amma kanattaanii wanti dhufu already jalqabameera. Qophaa'ameera. Alaa faaggaa qopheeffataa jiru. Faaggaa guddaasaa gochuu asii gadi afuufuudhaaf. Warri kun qophaa'aa jiru. Kana amma ani kanin jechaa jiru anaaf warri kun maalan jedheen koree teknikaa isa lammaffaa. Koree teknikaa lammaffaadha inni kun. Koree teknikaa inni lammaffaani gaaddisa hayyoota Oromoo minaaminte maallee jedhanii isaan dhaaban kun koree teknikaati. Koreen teknikaa kun maaliifi tokkoffaa hojiinsaa OPDO taayitaa irratti tiksuudha. Lammata abaa'oo waboo balleessuudha. Sadaffaa nama afaan faajjessuudha. Kana sadan kana mataa keessanitti qabadhaa. Gidduu dhufuun dhageessu. Gidduu dhufu gaa maaltu ta'a? Raabaa doorii, maaloo doorii warri jedhaman kuni OMN irratti gadi ba'anii waa'ee koree teknikaa kana. Koree teknikaa jedhan isaan. Kan isaan jedhanii gaaddisa hayyoota. Gaaddisa Oromoo amma kaleessa maal jedhee baasa tokko. Gaaddisi hayyootaa kuni mana biiroo ministeeraa dhaqanii warra Amaaraa wajjin haasaa jalqabaniiru. Kun baay'ee gaariidha jedha. Amaarri inni dhufee jira wajjin taa'ee haasa'u kuni already Walloo keessa nama ajjeesisaa jiru. Warra Amaaraa mootummaa Amaaraa ajjeesaa jira. Ijoollee keenya kan ajjeesisaa jiru. Gondar keessaa kan ajjeesisaa jiru. Nama kan biraa bira mootummaa Amaaraatu ajjeesisaa jira. Kun osoo ta'aa jiruutu, kun osoo beekamaa jiruutu, warri ala kana Amaaraa wajjin haasa'aa jirra. Amaarri si wajjin haasa'uu barbaadu. Akka namaattuu siin ilaalu. Garuu ati kan itti hojjetaa jirtu OPDO achirratti qabuudhaaf. OPDO'n kana nu goote jettanii sobdanii balaaleffattanii harka lafa jalaatiin dhuftanii dookumentii immoo guurtanii jettanii itti kennuudhaaf. Kanaaf deemaa jirtu. Amma gaa gidduu kana gadi ba'aniitu OMN irratti, OBN irratti, koreen akkas ta'e, warri gaaddisa hayyootaa kana godhanii, kana gaa dibbeessa kana rukutuudhaaf taa'aa jiru. Eengadda eda galgala sagaleedhaan viidiyoo tokko dabarsan maal jedhan? Eengadda obbo Lammaatu lubbuu Jawaar ooshee, obbo Lammaatu kana godhe, obbo Lammaa kana godhe. Amma gaa sana organizing gochaa jiru amma isaan. Sana organizing gochaa jiru. Isa organizing godhaniitu isatu kana godhe inni abalutti dawwale, abalutti dawwale. Abalu akka jedheenaan lubbuu abaluutu. Oromoon kuni sa'a godhanii fudhatanii amma isaan. Sa'a horii godhanii fudhataniitu akkasittiin uummata Oromoo gowwoomsaa jiru jedhu. Bor ganama gaa hin agartu yeroo isaan gadi yaa'an. Yeroo isaan gadi yaa'anii kunoo kana afarsan uummata Oromoo afaan faajjessan agartu. Yaa uummata Oromoo maaluma sii wayya? Attam sii wayya warra qaxaa fi warra acbarbaarii kanarraa attamitti baata? Warra daldaltuu sobduu kanarraa kijibduu kanarraa wal'aansoo keessi dagachiisuudhaaf garboomfataa jalatti si hambisuudhaaf warra hojjetu kana attamitti ilaala? Maaluma sii wayya uummata Oromoo? Kana itti yaaduutu sirra jira. Kana ilaaluus sirra jira. Kan biraani waa'ee
waa'eedhuma nagaadhaanitu biyya keessatti nagaadhaanii wal'aansoo goona isa jedhu kanatu na kofalchiisa gaaf. Inni tokko lagaa lolaa inni tokko biyya keessaa. Yes, biyya tokko ta'eera biyya Ayirlaandii lafa jedhamutti. Inni tokko qaweedhaan lolee inni tokko nagaadhaan lolee. But waan tokko beekaa warri nagaadhaan lolee bara ol galanii mootummaadhaan wajjin ta'anii irxibaana mootummaa kadhatanii hin nyaanne. No. Biyya sana keessatti nagaadhaanitu mootummaa dura dhaabbanna yeroo jedhani yeroo namni hiriira ba'u uummata isaaniitii wajjin gadi ba'anii laphee isaanii qawweetti kennanii tiirgaasitti kennanii poolisii wajjin wal tumaniitu warri liideriin gadi ba'anii lolan. Mana keessa ta'anii miti. Dhokatanii miti. Yeroo ijoolleen maammulli karaa irratti baatee loltu gadi ba'anii lolaniiti. Gadi ba'anii dura dhaabbataniitu. Harka wal mee warra muuvimentii warra gurraacha kana ilaalaa. Sharp 10 yeroo isaan gadi ba'anii harka yeroo warri muuvimentiin gurraachaa kun harka wal qabatanii uummata isaaniitii wajjin poolisiitti yeroo isaan deeman. Yeroo isaan lola kana geggeessan. Yeroo aktiivistoonni biyya keessaa gadi ba'anii warri geggeessaa turan Egypt keessatti yeroo isaan ba'anii uummata isaaniitii wajjin lolan ilaala. Mee ilaala. Mee isa fuudhaati immoo uummata Oromoo kana ilaala. Warra Oromoo geggeessina kana jedhu immoo ilaala waa isaan godhan. Peaceful resistance jechuun tokkoffaa poolisiin economic policy politikaa hawaasummaan poolisii kana irratti gargar baanaa mootummaa kana wajjin irratti gargar baanaa kan keenya kana kan mootummaa kana gurguruu danda'uudha uummatatti. Maaliin gargar baatu? Maaliinitu mootummaa kanarraa gargar baana jettanii himtu? Mootummaa kanarraa gargar baana kan jedhamu mootummaan opposition kan jedhamu gaa nutu wayyaa isaan kanarra warra kanarra nu wayyaa jedhanii warra dubbatudha. Warra gadi ba'ee hiriira godhudha. Warra jala dhaabatudha. Mee dhaaba Oromoo hunduma isaa ilaalaa. Dhaabi Oromoo hundumtaa kontraata kennan. Outsourcii godhanii wallaansoo. Kontraata kennaniitu ijoollee xixinnoon alaanii jiddii isaan biiroo keessa ta'anii eegu. Information eenyu du'e eenyu isa iyyuu immoo gadi ba'anii dubbachuu sodaatu. Nama hiriira irratti nama ajjeesan jedhanii gadi ba'anii dubbachuu iyyuu sodaatu. Kan biraa dhiisaati. Kontraata kennaniitu mee uummata Oromoo keessaa paartii Oromoo keessaa kan ba'e keessaa hooggana isa kan guyyaa tokko hiriira ba'ee mootummaa kana dura kan dhaabbate jira. Tokko fiduu hin dandeessan. Warri kun hundumtuu galanii waan mootummaan jedhe keessumatti dhugaadha ani galaasan dinqifadha gadi ba'eetu lakki nuyi mootummaa dura dhaabbachuu hin dhufne mootummaa gargaaruu dhufne. Ani kan naa galuu dirreetu eessarratti gargar ba'u warri gargar baaneerra mootummaarraa gargar baanee mootummaan kuni Oromoof hin ta'uu nutu ta'aafi jedhanii distinctionii isaaniif mootummaa gidduu jiru eessatti ibsan. Moo mootummaadhaanitu nuyi uummata keessa afaan sii qabsiifnaati. Paaworii yeroo mootu sheerii nu godhiidha. Ilaa uummata Oromoo hubadha waa lama jira. Tokko paaworii dhuma nu kenni ministeeruma nu godhi ambaasaadarrii nu godhi. Nuyi si dura dhaabannu. Tokko immoo no wanti uummata koo irratti gochaa jirtu likki miti. Karaatti irra deemtu tikikkili miti. Karaatti irra deemtu roongiidha. Kanaafi poolisiin koo kana, economic poolisiin koo kana, political poolisiin koo kana, maaloon koo kana. Kanaanan si caala. Kanaanan uummata koo gargaaruudhaaf, uummata koo gara fuulduraatti ceesisuudhaaf kan danda'u ana si miti. Jeteetu falmitee uummati kee si filata. Amma uummati kun Oromoo wanta taateef si filata. Oromoodha ta'uudhaaf opidiyoon Oromoodha. Habashummaan itti makamu malee opidiyoon Oromoodha. Akkas taanaani maaliif inni opidiyoon filadhu? Yoommoo optionii isa lammaffaa lakki ani taayitaadhuma isaanii wajjin hirachuudhaaf hin dhaqe waan jettu ta'e okay akkas taanaan egaa atrocities daba
uummata Oromoo irratti OPDO'n har'aa kaastee hojjettu. Boris gaafa taayitaatti hojjetaa jirtu hundumaatiif itti gaafatamuu fudhataa jechuudha. Dubbiin kun walii lama. Uummanni Oromoo kan addaan baasee beekuutu irra jira. Yookiin anatu caala ani kana gochaan jira. Anatu hankoo wayyaa mootummaa kana yoo qabadhe uummata Oromootiif ta'a jettee gadi baatee OPDO dura dhaabbachuu. Hiriira yeroo namni bahu, hiriira bahu. Opposition kan jedhamu kana biyya lafaarratti kan beekamu opposition jechuun kana jechuudha. Yookiin immoo uummata Oromootti clearly define gooteetti immoo ani akka galaasaan jedhe nuyi dura dhaabbachuu dhufne kana jajjabeessuu dhufne isa jedhe sana akkasuma jettee dubbachuu. Maal barbaadda har'a achi keessa teessee warri kan biraan warri amma achi keessa jirtan maal barbaaddu? Uummati Oromoo maal isinirraa eega? Maal isinirraa barbaada? Maaliif deemtu? Maal gochuudhaaf deemtu? Kana uummata Oromootti gadi ba'aa dubbadhaa. Kanaaf hin dandeessan waan isin qabee jira. Waan isin qabee jira hin dandeessan kana jechuudhaaf. Kana jechuudhaaf nu hidhu nu ajjeesu sodaatu jira. Har'a utuu konoreelli Central Committee memberiin hidhaa keessatti dararamaa jiru. Utuu dhaaba keessa kan jiran ijoolleen baay'een isaanii membersiin baay'een hidhamaa jiranii, du'aa jiranii, badaa lafarraa badaa jiranii achi waraqata arganne jettanii sirbuun keessanii baay'ee mana dinqe. Kun qaaniidha. Afuura ajaa'u abbaan ofirratti hin beeku jedhan. Afuura ajaa'u namatu namatti hima malee abbaan ofirratti hin beeku. Kanaaf qaanfadhaa. Oldachaa ta'a suuta jedhaa ilaala. Warri wal'aansoo kana soorsaatii gootanii yoo dandeessan gaba Oromoo dhaabbadhaa. Yeroo Oromoon dhiigu wajjin dhiigaa. Yeroo Oromoon dhibamu wajjin dhibamaa. Yeroo Oromoon hiriira bahu wajjin hiriira ba'a. Kanaa gadi warri propagaandaa afuufuudhaaf faaggaa keessan walataa jirtan ala kana teessanii xurumbaa biyya keessatti afuufuudhaaf qophaa'aa jirtanii uummanni Oromoo isin irratti bareera. Waboon isin irratti baree isiniin fudhadhu jedheera. Amma kan isin deemtaniif beenna. Kan isin deemtaniif ifaadha. Maaliif deemtu bakka isinitti himu? Maaliif akka isin deemtan isinitti himu? Koree teeknikaa amma dhaabbate kuni tokkoffaa waraqaanii filannoo nuu baheera. Number 1. Amma tasgabbii nu barbaachisa. Kunoo poolitikaa lammaafaa maaloofaa hayyoota keenya wajjin hojjetaa jirra. Inni itti aanu maa inni itti aanu amma qawwee lafa keenya nagaadhaan teenya haasa'udha. Kana gochuun marroo kontaaktii goona, gollicha kontaaktii goona, sanyii kontaaktii goona harka haa kennan. Harka haa kennan. Naanna'ee dubbiin ishee waboo gashuurra seetelii godha. OPDO'n hinduuti malee osoo waboo laga keessa jiru filannootti isin dhiyeessitu misiraachoo. Tas OPDO'n ilmaanni habashaadha filannootti isin dhiyeessaa jirtu. Waboo harka kennisiiftan malee. Isinis egaa diina waboo harka kennisiisuuf deemu wajjin tokko jechuudha. Tokko isin kanatti adeemaa jirtu warri ala kanaa dibbee rukutaa jiran warri amma faaggaa isaanii banuudhaaf biyya garaagaraa keessatti isteeta garaagaraa irra deemuudhaaf qophaa'aa jiran kun hundumtuu waboo harka kennisiisuudhaaf nagaadhaan Abiyyiin jabeessuudhaaf Abiyyiin jabeessuu jechuun maal jabeessuu jechuudha? Nafxanyaa jabeessuu jechuudha. Har'a dheengadda intarneetii irratti ilaaltanitti yoo ta'e har'a akkoo waan nama dinqutu Biraanuu Naggaa fa'itu ambaasaaddaroota alaa waamee biriifii godhee jira. Maa jechuudha kun? Kana jechuun Biraanuu Naggaa fa'itu biyya geggeessaa jira. Yaa ilmaan Oromoo kana beektu. Kana hin dhageessu gurri keessanii dhagaagan. Biyya sana kan geggeessaa jiru ilmaan Habashaati. Nafxanyoota Gimboot sabaattiidha. Kun isinii galaa jira. Baddaniittu. Egaa warri ala kana jirtu sana afarsuudhaaf horii guurrattee gubboo fudhattee maal jettee uummata isa har'a ka'ee karaa cufaa jiru, isa har'a lolataa jiru, waboo isa har'a du'aa jiru, isa harka kennisiisuudhaaf deemaa jiru jedhu. Kanaaf wanti erjettiin waboon goblaa poolitikaa mataa isaatii uummachuu gadi ba'ee uummata isaa difeendii gochuu goblaa poolitikaa kana jalatti uummati Oromoo walitti qabamu kana ala wattakka solutionii. Wattakka solutionii. Kana gadi
ilmaan habashaarraa waa eegu, ilmaan habashaarraa waa arganna jedhanii deemuu jechuun of gowwoomsu. Of gowwoomsuudha. Kuni uummata keenyas afaan faajjessuudha. Uummati keenya yoo danda'uu baattan afaan keessan qabadhaa gattaa. Uummati keenya hamma danda'e ila peenii isaa kanallee agonii isaa kanallee boo'ee fixatu ittiin sirbinaa please. Please ittiin sirbinaa uummata keenyatti. Uummati keenya boo'aa jira. Ittiin sirbinaa. Afaan keessan qabadhaa. Uummata keenya wajjin boo'uu yoo dadhabdan afaan keessan qabadhaa ta'a. Uummati keenya dhiiga boo'aa jira. Kaleessa Dambidollootti nama du'e. Wallootti nama du'e. Direedawaa keessatti namatu qalamaa jira karaa irratti. Uummanni ka'ee karaa cufaa jira. Bilisummaadhaaf wal'aansoo isa du'aa isa dhumaa isa jireenyaa gochaa jira. Kana gidduutti harka keessa nutti reebinaa. Gammachuu isa kamiin qabda har'a nan gammadeettee waraqata bixxaasha ilmi nafxanyaa sitti laatteef inni itti maraattu. Bixxaasha waraqata nafxanyaan sitti laatteen attan maraatta. Qaanfadhaa xiqqoo. Qaanfadhaa saalfadhaa. Maal uummanni qaanii hin qabne? Maali salphinni hamma kana ga'u? Uummata Oromoo isa hamma kana ga'u deebitanii salphiftu. Uummata Oromoo afaan faajjessitu. Uummata Oromoo nama gadi gootan. Seenaan isin gaafata. Lafa isin jirtanitti lafa isin deemtanitti seenaan isin gaafata. Warri wallaalumaan, warri osoo hin beekin, kana hiikaasaa hin beekin, warri dibbee rukuttanii dibbeerraa harka keessan deeffadhaa. Afaan keessan walitti qabadhaa. Taa ilaala garan itti adeemu ilaala. Maalitti adeemaa jira kun? Eessa dhaqaa jira kun jedhaati ilaala. Maal namni gadi taa'een ilaalu? Maal hamma kana uummati hammam dhumuutarra jira isin amanuudhaaf. Isinii uummati Habashaa kun ilmaan Habashaa nuun baastu jettanii amantanii gara booddeetti deebi'uudhaaf Oromoo hammam dhumuutarra jira. Gondar keessatti shamarran Oromoo dhiirri meeqa ilmaanni Habashaa, ilmaanni nafxanyaa, ilmaanni Habashaa gadi dhiyaatee yeroo gudeeddu maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama? Walloo keessatti ijoolleen akkasitti yeroo dhumtu maaltu sitti dhaga'ama? Kunoo Direedawaa keessatti akkasittiin yeroo gorra'an mormarraa muranii gatan maaltu sitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Akkamittiinitu waraqaa bixxaasha tokko ilmaanni Habashaa sitti laattee Gimboo 7tti dibbee rukutta? Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Anatu ta'e salphina koo kana gadi ba'een dubbadhu. Afaan koo qabadheen balbala koo cufadheen manatti galee taa'a. Manatti galee afaan koo ziippii godhee taa'a. Isa ittaan immoo laalaagaa. Dibbee ala kanaa rukutamu. Raabaa doorii gadi dhufa. Maaloo gadi dhufa. Wal dhaadheessuu dhufa. Kunoo nagaadhaan hojjenne jechuun dhufa. Politikaa hin jirri gadi fudhattee yaati. Amma gaa deemtee waboo gashina jetti. Kun waan ittaanu ilmaan Oromoo hin gowwoomin please. Baruma baraan hin gowwoomina. Baruma baraan mataan isin hin joonjayin. Akka dhala namaatti yaada. Akka bineensaatti yaadina please. Kanuman isin hin jedha Waaqa isin wajjin haa ta'u.